qeensi keenya waa'ee fayyaa keenyaa kan nutti himuu danda'u gurguddoo shan kan jedhu ilaalla. Mee qeensuma keenya ilaallee waa'ee fayyaa keenyaa maal beekuu dandeessa kan jedhu kanneen gurguddoo ta'an shanan akka armaan gadiitti isinitti himu. Inni jalqabaan leensiineel jedhama. Inni kun qeensi walakkaan isaa adii, walakkaan isaa diimaa yookaan piinkii yookaan biroon kan ta'edha. Isheen hundee qeensaa irratti argamtu adiin sun dheerattee bal'attee walakkaa qeensaa kavar gootee yeroo argamtu wanti kun leensiineel jedhama. Kun maal agarsiisa? Dhibee kalee yeroo dheeraa yookaan kiroonik kidnii diziizii agarsiisa. Qeensa namoonni isaanii akkas ta'e walakkaan isaa adii yoo ta'e kan nama hundumaa qabdi hundee isheerraa waan adii xiqqoo isheen sun anuma jirtudha garuu yoo xiqqaatee noormaalidha yoo guddaa ta'e immoo kanaa ta'e dhibee kalee yookaan kiroonik kidnii diziizii yeroo dheeraa agarsiisa jechuudha. Inni lammaffaan immoo absent lunuulaa jedhama. Isheen kun immoo akkamidha? Faallaa isa jalqabaa kanaa isheen adii sun yeroo tootaalii badduudha. Hundi keenya xiqqoo xiqqoo qabna. Yeroo baay'ee bal'atu akka armaan olitti ani jedhedha. Liinseeneel jedhama. Dhibee kalee yeroo dheeraa agarsiisa. Yoo tootaalii immoo hin jiru ta'e isheen adii sun isheen kun absent lunuulaa jedhama. Wanti kun yeroo hedduu noormaalis ta'uu danda'a. Tarii maatii keessa namni yoo qabu jiraate akkas ta'uu danda'a. Noormaalii matu rakkoon hin jiraatiin. Haa ta'u malee immoo hanqina vaayitaaminii adda addaa akkasumas hir'ina dhiigaa yookaan aniimiyaa dhibee fayyaa kan akka dhibee kalee dhibee onnee fa'aa kan taayiroidii fa'aa wajjin wal qabatu ta'uu danda'a jechuudha. Inni sadaffaan qeensi sarara gurraacha dheeraa yoo godhate qeensi tokko lama qabaachuu danda'a kan noormaaliidha. Haa ta'u malee qeensi hunduu akkasoo ta'e akkasumas qeensa hunda qofa osoo hin ta'in qeensi suniif qubni sun yoo baay'ee furdatee yabbatee mul'ate wanti kun baay'ee babal'atee yoo qeensa sana distiraakt godhe balleessaa yookaan sheeppisa balleessaa jira ta'e tarii wanti kun yeroo hedduu jechuudha dhibee kaansarii gogaa kan meelaanoomaa jedhamu agarsiisa. Inni arfaffaan koyiloonkiyaa jedhama. Inni kun qeensi akka maankiyaa shayii cinaachi isaa yookaan alli isaa ol jallatee gidduun isaa immoo gad dhookee maankiyaa fakkaatee yoo mul'ate koyiloonkiyaa jedhama. Kun maal agarsiisa? Yeroo hedduu hir'ina dhiigaa kan hanqina ayireeniin dhufu agarsiisa. Ayireen deefishensii aniimiyaa agarsiisa jechuudha. Inni shanaffaan immoo kileebing jedhama. Kileebing jechuun akkuma suuratti argitan kana qeensi yabbatee keessatti gad jallatee furdatee yeroo mul'atudha. Koyilonkiyaan ol galagalee akka maankiyaatti mul'ata. Inni kun immoo gad galagalee yabbatee mul'ata. Inni kun yeroo dheeraaf qaama keenya keessa oksijiiniin gahaa ta'e dhibuusaa agarsiisa. Kunis sababa dhibee onnee yookaan sababa dhibee sombaa agarsiisa jechuudha. Namni qeensa akkas ta'ee jiru yabbatee furdatee akkas jallatee jiru dhibee onnee yookaan dhibee sombaa qaba. Isaan kun egaa qabxiilee gurguddoo shanan qeensa keenya ilaallee waa'ee fayyaa keenyaa beekuu dandeenyu. Galatoomaa turtii gaarii.